ani inni jedhu jedhan abbaan firaayu jarri liqiidhaan fuutan garuu akka አይዞህ አንተ ኢሳዩ ሞሙጨቲ መነገልቴ ካቴ ኛታ ሲኖጀቱ ሞጊዜ ያገርተን መርቃ ሁጀዱ ጀደምቴካ ገንፎ ግዴታ በማንኪያ መበላት የለበትም እንደዚህ በእንጀራ መበላት አለበት በጣም ነው የሚጣፍጠው በነገራችን ላይ ሞክሩት ገንፎን የሰራሁት እኔ ነኝ ለማለት ይከብደኛል ቅልጥና ሂጄ ነው እየተሰራልኝ ማለት ነው ግን እንደዚህ በእንጀራ ሞክሩት ቆንጆ ነው አይዞህ አንተ ሙባሪክ ሙሰማ ሙየሮ ተቆ አከዝዴቱሪ namni ulfaa'u karoora qabdan keessattu bakka meeqatti ilaalamtanii ulfa godhachuu dandeessan jedhamtan an ulfeessuudha qophiidha dhageessanii namni ulfaa'u diddan ulfisinii taa'uu dide yoo jiraattan ulfeessuudha qophiidha mucattiin tokko Musa Saudi Arabiyaadha mubee kottuuti no jinde maartirauti naral ganna so basetanisin koy erra debina harkisa malujata harkike malujata naral ganna so basetanisin naral ge khadake rautini خلاص والله أبابا وقت لفت سبحان الله لأنه كسر لي كتفر اسك صقور والله بقول دوغو واري في فكات ورب الكعبة برتقاني لكن بموتين بعمل النسوة كرمو بقول تمنو تيجي بقى مو بيكو باي شاو روكو قالت ما بقى ماشي كرو واسكيروني لا بقى ما نمو جيبيرا وافقون تاني كنونا مكا جوار مكا قرو مكا قري أوروميان أكستي جرى أوروتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم زرت جرمنتي برا جرمنتي بسني جرمنتي هوند نقع فاي جرو في جريني معرفة سنبرا مبينو جولي الفاور بعدين نبرا كوتا جدي جرب موكا كابورا دبدني سبرا دكودا دبدني أكا كانت ديمي وجي ساوج تاجر جراني مبيني كوجي أكا كان ربو ما جدي وجي تاجر نتفكاتا غرا براتين موجولين ربال تكو يرو سلكي قبطني دولتنو في سلكي كو انيو نسي كان جلاني كان ينجرو متي سلكين ما نسطه بلا ስትቀውጠው የነበረችው ልጅ ዛሬ ቤቱ ምግብ እየሰራችለት ነው ወደ ፍቅሬ ብለ ወለማ ሞገስ አከሰው ጅራቢን ቤከሙ ሲሰነኙ ንስልኪ ኮ ሲከነኙ ነከስተ ካንዘቱ ቦሪም ሙሉፍቴ ምሳ ቁርስ ማነ ከሳው ዘቱ ንደንደስ አሳማት አዳብት ከዘ ናዚያዴ እንታው እንዳስላዴ ፋፋኬት ኦቶቲ ኡዳ ቁቲ ጊና ቀብዲቲ እንዳ ቁቲ ቲሮፍቱ ኩ silban batara media ratti silba batara manne nati kakkitu ha kana fiade ha wallahi la dinjiru to biya kan kesa yomba nan jidi yan kesa yomba indan kuna kana rabashu mon dan kuna kana rabashu mon indan ko timar goda mu kabde gize akka kana tatu indan ko tini gara rabbi sibira da ko kabde njara akka ko akka ada ko ያካን ሲጭንቃማው ጅንጅራችሁን ቀብደን ኦኪናት ማናዴሙ ቀብዳ ኦኪሲ ማናዴሙ ቀብዳ ያካን አልታና ጮጋራ ወለ ገረብራቲን ሞ ኢትዮጵያ ከሰት ዋንዳ ወመ ከሳን ጉዳማይኒ kana furatanii bakka tokko gara bakka tokko sochoon indandaamu mucattiin tokko sababii kanaaf qabamtee jirti. Ummata peestaaliin gurraachi gudiinu godhe ani akka peestaalii dhoowwan hin beekne qabadhee osoo deemu dhufaanii qacamna godhan irraa of eegga. Haa ta'u malee namoota biraa harkaas immoo akkanaatti qabanii jiru. Hin dhageenye jechuun hin jiru. Waan ajaabaati abboo osoo daabboo bitadhee peestaaliin maree qabadhee deemu qacamna godhanii qarshii 5,000 adabanii ganna dhiisan. Oorotaa kan dhawwame immoo kana qofa miti waan isin dhibu keessaa akka namoonni biyya gara biyyaatti ni socho'u akka socho'an hundi keenya iyyuu ni beekna nus socho'aa jirra. Amma asii kaatanii Finfinnee deemtanii Finfinnee keessatti bakka bultumaa qabachuu ni dandeessu. Yeroo sana keessatti immoo dhiiraaf durba taatanii qabachuu ni dandeessan yoo warraaf abbaa manaa taatan malee. Warraaf abbaa manaa immoo kan isin agarsiisu waraqatatti si walitti farramtan sana yoo hin qabaanne buluu ni dandeessan seera akka kanaa be'eera. Inaante sabbar zeeraa irra Itoophiyaa keessatti bahee dhageessanii hundi keessan
ilmi dhiiraa tokko waraqaa gaa'ilaa hin qabu taanaan mana dubartii fuudhee seenuu hin danda'u. Yoo samaanaa qabaate malee. Yes! Yes! Fuunaa tokko akka dhagamu malee hin beeku na bira jiru malee sagalee ol fuudheen iyya ture. Oh my god! Oh my god! Kana booda jechuudha. Buchoo keessanii dhufuu dandeessu yaa keessan dhiisa. Maafi mushkuraa. Namoonni akka kanaatti gammadaa jiru sulumaa wanta kana fayyadamuun barbaadan ta'e ani beekwan garuu waan gaariidha jedhee nama naga. Gara biraatiin immoo mucaan Jawaar fakkaatu yeroo tokko keessatti argamee ture jennee waliin haasofnee turre. Mucaan sun akkaataan itti nu shawwade garuu dhageessaniittu. Abdaa kana Jawaariin fakkaata namni bartinu Jawaariin fakkaata jedhaani garuu uumamaanii miti fiiltarii ofirra kaa'ee akkamitti akka inni fiiltarii ofirra kaa'ee isinin mul'isa walumaan laala. Tokkoffaa Snapchatiin kun as jira. Snapchatiidhaan viidiyoo kana waraabe. Snapchatiidhaan ofirra kaa'ee suuraa Jawaar fayyadamee jecha. Lammaffaa viidiyoo isaa irratti yeroo inni afaan isaa banu laala. Argitanii? Fiiltarii argitee afaan isaa keessa fiiltariidha. Ilkaan isaa osoo hin taane fiiltarii yoo inni xiqqoo afaan bane fiiltariin irraa beeksisaa jecha. Yaa yoo isi argaartanii mee? So, what? Fake. This is not real. Appii fayyadamee, Snapchatii fayyadamee akka soodhaa jira. Warri hin beekne akka beekaniif fakkeessaan eessaan isin geettuuf ta'a jiraadha dhaamsa. Akka kanaatti gurbaan kun nu shawwadee ture Jawaariin hin fakkaatu. Snapchatiin qaba baay'ee hojjetaa jira. Fiiltarii irratti fayyadamanii kana godhaa jiru. Garaa biyyiitiinis kan akkas godhaa jiran baay'eetu jiru. Haa ta'u malee kun sobaa akka ta'e baruun barbaachisaadha. Laal maaliif akka ta'e beekuu baadullee afaan Oromootiin nama kofalchiisu caala nama boochisuu salphaa akka ta'e hin hubadhe. Kana yeroon jedhu yaaddaniittu gurbaan kaleessa yaalaan jira iyya mokkorkanoo jedhe sun sila afaan Oromootiin hojjeteera ta'e viidiyoo sana eenyu xiyyeeffannoo isaa kannaa yookaan zoor jedhee isa laala. Maggee bureen kun ijoollee iluuti. Afaan Oromootiin viidiyoo dhibbootaan lakkaa'amu hojjeteera koomeedii. Namni dhageetii kanneef hin jiru, xiyyeeffannoo kanneef hin jiru, daawwateef hin jiru, gatii dadhabbii isaa kafaleef hin jiru. Booda keessa deemeeti afaan Amaaraatiin hojjechuu jalqabe tonkosu jedhee as bee. Hin daawwatame qofaa miti akka biyyatti dhageetii argate. Miidiyaa gurguddaan biyyattii yaamaniitti beekamtii kannanii fi dhageetii kannanii fi gurra kannanii fi uummataan wal barsiisan. Har'a miiliyoona 2.2 fooloorsii qaba TikTok irratti. Maaliif wanni kun ta'eetanii yaaddu? Afaan Oromootiin nama boochisuu ta'e malee kofalchiisuun akka ulfaatu kan irraa naagate. Dhugaagaan jaalattanii kana nama fudhadhaa malee. Wanta kana suba sanitti fakkaata. Tu Amaariffaan nuyyuu gadhiisnee Amaariffaan baay'ee ni ilaalama. Gara 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, hanga 100,000 wayi deemee ilaalamuun ni danda'ama. Garuu Oromiffaan gizee gadhiifamu rakkinni isaa maa inni kan jedhu gaaffii guddaa kaasaa jira. Isin jara Oromiffa dhageessan gurri keessan. Gara biraatiin immoo gurbaan akka qixxaa garagaruudhaan beekamu al tokko yoo barbaade Protestaantii ta'a, al tokko yoo barbaade Ortodoksii ta'a, al tokko yoo barbaade Kiristaanaa ta'a, al tokko yoo barbaade Musliima ta'a, al tokko yoo barbaade akkuma kanaatti kan jijjiiramaa ta'aa jiru. Gurbaa Yoonii Maanyaa jedhamu amma immoo yoon kiristaanummaa keessaa bee gara Protestaantiitti galee Rabbiin akkas naa godhu jedhee waa baay'ee mataa ture. Amma immoo deebi'ee gara Protestaantii keessaa bee gara kiristaanummaa isaatti deebi'ee jira yookaan gara Ortodoksummaa isaatti deebi'ee jira. Sanaan booda hon jettanu sanaan boodas immoo gara Musliimummaatti dhaquun barbaadaa jedhee jira. ሳቅ ሱና ነው ይሉታል። ኦርቶዶክስም ሳቅን ትወዳለች እንዲሁም ፔንቴኮስታል። አሁን ለምሳሌ እኔ ሰማይ ቤት ሶስቱም ጋር ስለሄድኩኝ ማለት ነው። አሁን ሙስሊሞቹም ጋር 72 ድንግል ቢሰጥ እና እዛ ጀነት ከሆነ ትክክለኛ ጀነት ከሆነ አላዳምጥም። የዚህኛውን ገነት ትራንስፖርት ጠይቄ ወደ እስልምናው ጋር ነው የምሄደው። ላዳምጥ አልችልም። 72 ድንግል አለኝ። አሰላሙ አለይኩም ነው ቤተሰብ አልሰማ Haata'u malee garagaruun isaa kun immoo ammas namoota baay'ee dhibee jira. Gara biraatiin immoo nama tokkoof gizee jaarsummaa lama ergamu maalis itti fakkaata. Mucattii tokkoof jaarsummaa lama ergameefi. በአዲስ አበባ በአንድ ቤት 2 ሽምግልና ተላከ። በከተማችን አዲስ አበባ የተከሰተ አንድ እጅግ አስገራሚና ጉድ የሚያሰኝ ታሪክ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ መነጋገሪያ እየሆነ ነው።
ታሪኩ እንዲህ ነው። ለአንዲት ሙሽራ የመጀመሪያ ሽምግልና ተልኮ ሽማግሌዎቹ በክብር ገብተው ልጁ ጠይቀውና ከቤተሰብ ጋር ተስማምተው በወግና በባህሉ መሰረት ምግብ መብላት ከጀመሩ በኋላ ነበር ያልታሰበ ነገር የተከሰተው። ውጭ ላይ ከፍተኛ የመኪና ክላክስና የጋጋታ ድምፅ ይሰማል። ምንድነው ተብሎ ሲታይ ሌላ የሽምግልና ቡድን በቅንጡ መኪኖች ተሰልፎ ለተመሳሳይ ሙሽራ መጥቷል። ይህ አጋጣሚ በቤቱ የነበሩትን ሽማግሌዎችና ቤተሰቦች ብቻ ሳይሆን መላው ማህበረሰብ ያስገረመ ሲሆን እንዲያውም የበለጠ ጉድ የሚያደርገው ሁለቱ ለሽምግልና የላኩት ወጣቶች እርስ በርስ በጣም የሚቀራረቡ ጓደኛሞች መሆናቸው ነው። ከፍተኛ የሚባል ጠብና ጭቅጭቅም የተፈጠረ ሲሆን ይህ በታሪክ ተሰምቶ የማይታወቅ አጋጣሚ በከተማችን መነጋገሪያ በመሆኑ ብዙዎች ምን አይነት ዘመን ላይ ደረስን በማለት ገረምታቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። በእርግጥም እንዲህ አይነት ሁኔታ በባህላችን ውስጥ እጅግ ብርቅና ፈታኝ የሆነ አጋጣሚ ነው። ታሪኩ ገና ያላለቀ ሲሆን ተጨማሪ መረጃዎች እንደሰማን የምናገራችሁ ይሆናል። እናንተስ እንዲህ አይነት ገጠመኝ ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? ሀሳባችሁን በኮሜንት ሴክሽን አጋሩን። ወቅታዊ ዓለም አቀፋዊና ታማኝ መረጃዎችን ለማግኘት ፎሎ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። ሞዋለ ሰንደቡ ኬሳሞ ጓደኛ ወል ጃለተ ለማኒ ከሙጨቲ ከናፍ ኤርጋኒ ንድሮቡ ኤርጌና ንተቆ ድሮቡ ኤርጌና እነሱን ሰሞት ዴቪ ኤርጌ እንዱ ዱበ ኤርጌ ሱኒ ሙባይ ሀብታሚ ደጀለ ንጅሩ ዋይን ጀረ ከነ ለማኒ አመሌም ፉራምኔ ማቲን ከነኙ ፉራታ ከንጀራ ሀብታሚ ከና ፉራታሞ ከን ጉርባሰ ድሮ ዱፌ ሰና ፉራታ ጋፊ ጉዳዳ ገረ ብራቲን ሞ አማራ ኬሰት የሮባይ ወመኒ ኬኛ አጄፈ ሙዳም ቤከሙ ኬሰ ቱሙ ሙስሊም አረቲ ዱኒኒ ባየታ አመስሞ ሼክ ጉዳቶ እኮ አጀሰን ይችሩ ወላሂ ኡስታዜን ገደሉብኝ። ወላሂ ወቢላሂ ኡስታዜን ከልጆቹ ከሚስቱና ከወንድሞቹ ፊት አሸባሪው ጽንፈኛው ሟት ተዋህዶ አክራሪ ፋኖ በሶስት ጥይት ደብድቦ ገደላቸው። ከና ኤኙ ተከይመን ነው ቤክኑ የሮባዬ ወንተ ከና ኒራወቱ ናሞኒስ ሞቱማንስ ጁማላ ላጅራ ዘርኩን ያከወር ባደን ግብየቲ ከና ኢትዮቢተኒ ማለከኑ ጎደኑ ሲም ቤክኑ ወሮታ ኢትዮቢየቲ ከና ቢተኒ ተኩ ነው ይገዲ ባሳኒ ኑረሻን ገዲቴ ጀናን ረቢንስ ሉአ ቤካሚ ለደው ያኩመ ዘደሙ ጀረ ከናፍ አንጉስ ዩቃኒ ሙሁምነስ ጉዳሲን ከነኔ አተው መሊ ሁምነ ቀበን ከና ሙት ፈየደመኒ ኡመተ ኬኛ ለፈራ ፍጫጅሩ ኪሰቱ ሙዓሊሙ ተጉርጉዳ ጀለ መሰዲን ድረስ ከና ኩመስ ቤክተኑ ዓሊሙታ መስጊደ ኪሰገለን ያከና ታጀሰኒ ዋኒ ጅሩ አመስ ሙረደ ቢዳን አመስ የሮ ሰደፋው ኪኔሮ አልፋፋዳፍ አከካና ጎደን ጅሩ ወጋም የቀጥ ቱምሩ በረከናትን ቱምራም ኢጃርሲ ዱራ ደሊኒሳ ደላ ኢሳ ቆፋ ብር ሚሊዮን ዲደም ኩማል ሆጀ ደላ ቆፋ ደላ ዙራ ደላ ማል ጎደ ደርገጎ ተከና ደላ በረከና አንቂና ባጃታ ተረኮ ባጃታ ቀምና ማንቴ አሜሽን ብር ሚሊዮን ዲደማ ደሌሱፊ ዲዛይን ስታዲየም ወጀና እተኒ አም ቤክ ደላሙ ስታዲየሚቲ dargaggoonni ka gaafatan dallaa miti bar rakkoon ka jiru dallaan maal godhe istaadiyeemiin jiru irratti istaadiyeemi maqaa gaafiin jaraa gaafiin dargaggoo ofiilles mariisisee waan tureef gaafiin dargaggoo guddaan dalleen itti nu dallaameetu rakkoo kenna amma fardi keessa oolu ka harreen keessa oolu kan irraa birri miiliyoona 20 dallaa itti ijaartanii dhukkee san irratti ijoollee taphachiisutu irra wayyamu birriin kun guddaadha sadarkaa aanatti dallaa istaadiyeemii tokkoof birri miiliyoona 20 baasuun lafti mijataa kan ta'an istaadiyeemiin sirriin kan jirre itti dalleessitanii maal gootu? Tokkoof dizaayinii isaattu dizaayiniin hojjetame gatii ka ifaanaa gatii jiru haala qabatama keessa jiru. Dallama istaadiyeemiif miiliyoona 20 baaftu. Sirriidha. Miil of quantity isaatti. Maal fayyadamtu? Dallaa dalleessitan booda maali wanni inni fayyadu? Wanni dargaggoota kana abdii isaaniitti horu wanni isaan fayyadu. istaadiyeemiin gaa ulaagaa mataa isaa qaba istaandardii qaba yoo xinnaate haala birri miiliyoona 20 istaadiyeemii bareedaa dallas qabaatu baatu dargaggoonni kun itti bahanii itti shaakalan jaaruu hin dandeessanii mijeessuu hin dandeessanii hanga dallaa fi angaafa ragichannatti argisiiftan waan istaadiyeemii hunda jaaruu heddaniisa suphaa fi dizaayiniin isaas kan hojjenne bara kanatti jalqaba fala kana ka hinta ajennu rakkoo kana ka deebisuu ni dandeenyu jennee laalle keessa istaadiyeemitti amma dallaa jaaruu maal fayyada namoonni keenya akka kanaatti gaa uummata irraa akka barbaadan godhaa jiru akka kanaatti yoo qabaman immoo ni sirraa'u jedheen ayyaada gara biraatiin immoo ooruutaa gurbaan tokko ustaaza fokkisee jira ustaaza keenya fokkisee jira anoo si fuudheetiin mana biinii si geessee achi ijoolleen buna nu danfiste isa maalii mucayyoon tokko jaalallee ustaaz Hamza sitti rabbi sodaadhu maal zulmii nama nagamu Ahmad Deema rabbiin jaalata waan kana koy Waya amma muti qabdaman tokko waa sitti ma amma waa dubbarti qotu baddaman isin gaafa sana mucayyoo isin argitee isin jaalanaa kaaruudha isin lama waliif taatanii isin hin jenneen
Mana yo dilatih nagar. Dua ada jalan tidak kasih jadi benar. Aku ini tadi nama yo nilai dilatih, wali istana kapsan tadi ini. Koi Ahmadin Rabbi ke surat Ahmadin. Ilan. Nama itu gasi hati. Makanya balik serta Yoruba ya zulmi lagi ke serta wallahi zulum tabik. Abu Rabbi surat itu. Wallahi antoma sobu mujo yo si jalan tina tim terti. Isini mo jalan tani wali latani tani gifti di dungut sebagai kan ini sene yo singe mita bat. Gifti di akar dungut. Yo. La, Diza Ustaz Diza. La Ustaz Diza. Ila Ahmadin. Ahmadin, wanni bala Rabbi situ waru mal beita. Kesi kan ke kullu mutin nama zullu martati. Stani mal. La, nama zullu manjur Ustaz Diza. Mujo yo sinjata irti sin le gifti si ungatan kan dete we. Ni mujo yo ni Muhammad Ustaz dan jada irti. Isin kuma kabdan. Isin yo makajete. Yo makajete. Koya Ustaz. Diza koya sitini ma. Kuno rumpo jini nani magalle da sifakati Ustaz jada da sikal nikah sini na sini jenne. Itu jadi kan jadi jiran. Koya ka. Siringi sirungatan ben sani nani fi atam nungatan itu nikah na sini sani nikah sini. Koi mal kan siting jete. Siringi sirungatan sana sirungatan sana kan tani nani fi anas mani. Nikah sini de nam furutu sini jadi malawa beranya den. Wapalesira. Ijoollee sabiyyii biratti waan hin taane hojjetinaan jedhamu kanaaf ijoolleen tokko akkuma sabiyyiitti sooshaal miidiyaa kana irratti dhaabii jara agarree ijoolleen tokko sammuun jara ammallee jechuudha. Edwis ustaazni guddi jaraati. Sagantaa haraaf qaba kanuma fakkaata. Sagantaa biraatti ammoo direemtu ani aansuudha ati eenyuun